misoomni qonna magaalaa oomishaa fi oomishtummaa dabaluu fi wabii midhaan nyaataa mirkaneessuu keessatti shoora olaanaa qabaachuu ibsamee jira. Waajjirri aanaa pirezidaantii Hirmaannaa Hawaasaa fi qorannoo yuunivarsiitii Haramaa ogeessotaa fi jiraattota magaalaa adda duree ta'aniif misooma qonna magaalaa irratti leenjiftoota kennee jira. Yuunivarsiitichi hojii misooma qonna magaalaa sadarkaa biyyattii mootummaan akka karooratti qabamee hojjetamaa jiru deeggaruu fi naannoo bahaa Itoophiyaatti bal'isuudhaaf qorannoo garaagaraa gaggeessaa turuus ibsamee jira. Qonni magaalaa yoomii fi eessatti akka eegale sirriitti ibsuudhaaf rakkisaa ta'us namoonni nyaataan of danda'uudhaaf fi naannoo isaanii mijattuu taasisuudhaaf akka eegalan hogbaruulee fi odeessaaleen jiran kan mul'isan ta'uu Dr. Darribaachoo Baqaanaa Yuunivarsiitii Haramaatti Daayiriktoreetii garee fi tumsa qorannoo ta'an ibsanii jalqabni qonna magaalaa Eeshiyaa, Awurooppaa fi Afrikaa keessatti bara Mesopotaamiyaa keessa akka aadaa biyyoota kanneenitti kan eegale ta'uu ragaalee fi hogbaruuleen jiran kan agarsiisan akka ta'es kaasanii jiran. Itoophiyaatti misoomni qonna magaalaa bara Xaaliyaanii Itoophiyaan qabattee naannoo magaalaa Finfinneetti eegaluu fi namoota naannocha jiraatan nyaachisuudhaaf naannoo manneen amantaa fi masgiidaatti akka bal'ates ni ibsama. Misoomni qonna magaalaa wabii midhaan nyaataa mirkaneessuu faayidaa guddaa akka qabu yoo ta'u, kana malees namoonni muduraalee fi fuduraalee garaagaraa lafa xiqqoo fi mooraa isaanii keessatti oomishan dhiyeessa nyaatan of danda'uu bira darbee nyaata madaalamaa argachuun fayyummaa isaanii mirkaneessuu kan danda'an akka ta'e qorannoon kan mul'isu ta'uu Dr. Darribaachoo ibsanii jiran. Kanaaf amma haalamma jiruun qonni magaalaa community garden kan jedhamu magaalota keessa namoonni jiran waliin magaalaa keessatti qotuu roof garden kan jedhamu fakkeenyaaf magaalota akka Finfinnee fa'aa keessatti wanti irratti mana irratti qonna ijaaruu maybe booda leenjii kana keessatti akka bargoodan abdiin qaba hydroponic wanni jedhaman illee akka jiran wanneen kana fakkaatan ni ka'u. Gabaabumatti leenjiin kun baay'ee faayidaa qabeessa ta'uusaa qabxiilee aga ta'e ibseen haasaa kiyya xumuraa. Qonni magaalaa kun faayidaalee hedduu qaba. Fakkeenyaaf food access, food security dabaluutiif fakkeenyaaf kanneen akka fresh kuduraa muduraa kana uummanni magaalaa harka qalleeyyii ta'e akka argatu safety illee kan qaban namoonni amma gaardenii isaaniitti gizee qotanii safety illee kan qaban haala fayyaa namaaf dhiibbaa kan geessinetti contamination free kan jedhamu kana relatively bishaan treat ta'eetiin yoo fayyadaman faayidaan akka qabu ni dubbatama. Improved dietary diversity nyaata madaalawaa nyaachuuf illee faayidaa akka qabu namni gaardenii isaarratti yookiin dudduubee mana isaarratti kuduraa muduraa adda addaa gizee qotatu nyaata madaalawaa nyaatuuf illee akka faayidaa qabu kireecheriin ni mul'isa. Dabalataan risoorsii illee lafa xiqqoo jiru irratti effectively fayyadamuuf qonni magaalaa kun faayidaa akka qabu dabalataan ni dubbatama. Economic opportunity illee ni qaba jechaadha. Biyyi keenya green legacy jedhee kan amma mootummaan kan labsaa jiru kanallee akka baay'ee jajjabeessu faayidaalee qabuu danda'ani. Yuunivarsiitii Haramaatti qindeessaa garee qorannoo ekstenshinii kataan obbo Fayyisaa Hundeessaa yeroo ammaan tana sadarkaa biyyattii misoomni qonna magaalaa wabii midhaan nyaataa mirkaneessuuf sagantaalee eegalaman keessaa tokko ta'uu isaatiin yuunivarsiitichi karoora mootummaa deeggaruu fi gahee mataa isaa bahuudhaaf qorannoolee garaagaraa gaggeessaa akka ture turtii buufata raadiyoo Hawaasa Yuunivarsiitii Haramaa UFM 91 waliin godhaniin ibsanii jiran. Yuunivarsiitiin Haramaa akkuma amma dura barame teekinooloojii haaraa irratti beekumsa ni babal'isa, teekinooloojii ni ceesisa, akkasumallee deeggarsa bifa garaagaraatiin ni taasisa jechuudha. Kanuma wal qabatee yeroo ammaa kanatti egaa mootummaan illee waa'ee inisheetiivii qonna magaalaa jedhee caasaalee ijaaruudhaan magaalota keessatti ogeessota ramaduudhaan jiraataan magaalaa boroo isaatti oomishee nyaachuu qabaa ka jedhu dhaadannoo akkasii qabachuudhaan nyaata koo boroo kootii ka jedhu dhaadannoo akkasii qabachuun hojiitti seenamee jira. Kanuma hordofuudhaan nuti illeen akka yuunivarsiitiitti bararra kunne kana karoorsinee qonna magaalaa irratti sochii jalqabnee jirra. Bifuma sanaan egaa wanti teekinooloojii agarsiisuu jalqabne garuu hanqinni beekumsaa akka jiru immoo kan adeemsa kana keessatti argine leenjiin kun akka qindaa'u goone jechuudha. Leenjiin kun kan qindaa'e jiraattota magaalaa ta'anii warra boroo isaaniitti yookiin immoo mana isaanii duubatti waa oomishanii nyaachuu muuxannoo qaban hanga tokko ka'umsa qaban
akkasuma immoo ekspertoota yeroo ammaa kana yookiin ogeessota caasaa qonna magaalaa irratti ramadaman jiraattota kana beekumsaan gargaaruu warra danda'an jechuudha. Fi akkasumallee itti gaafatamtoonni waajjiraalee ni jirani. Waliigalatti hirmaattota nama 26 asirratti hirmaate bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa akkasuma bulchiinsa Maayaa Siitii akkasumallee Hararii naannoo Hararii fi naannoo Hararii keessaa immoo manni sirreessaa irraallee namni bakka bu'ee dhufe hirmaate ni jira jechuudha. Egaa isaan kun beekumsa fudhatanii warra itti fayyadamuu danda'an akkasumas immoo ollaa isaaniitiif daddabarsuu danda'an warra jedhan warra kunnes waliin dalagnee warra ilaallee fi muuxannoolee warra qaban beekumsa isaanii jabeessuudhaaf akkasumas deeggarsa barbaachisu gochuuf kan nuti leenjii isaan ibsaa waamne jechuudha. Bu'uuruma kanaan leenjichi ogeessotaa fi jiraattota adda duree magaalaa Maayaa Hararii fi Dirree Dhawaa irraa filamanii fi gara fuulduratti immoo hojii misooma qonna magaalaa bal'isuu fi lafa qabsiisuu keessatti tumsa barbaachisaa gochuu danda'aniif kan namuusaa ibsamee jira. Namni hunduu lafa hin qabu yaada jiru keessaa bahuudhaan mooraa isaa balfarraa qulqulleessuu fi lafa xiqqoo qabu irratti oomishee nyaataaf fayyadamuu fi dhiyeessa nyaataa gahaa argachuu akka danda'u ibsamee jira. Qonni magaalaa kun har'a miti ka jalqabe seenaa duuba deddeemnee olaalle bara dheeraa dura mootonni tokko naannoo isaanii bareechuudhaaf akkasumas nyaata xixiqqoo kana waan akka kuduraa kana dhiyeessuudhaaf amata bara dheeraa dura ka jalqabame. Qonna magaalaa jechuun egaa magaalaa jiraattonni magaalaa lafa cittuu mana isaanii duubas ta'uu danda'a mana duras ta'uu danda'a lafa cittuu jirtu sanarratti waan achirratti oomishamuu danda'u keessaa immoo waan akka kuduraa irra darbee immoo wanti guddaan magaalaa keessatti qotamu qonni magaalaa keessatti geggeeffamu horsiisa beelladaati. Horsiisni beelladaa horsiisa lukkuu yoo fudhattan oomisha aannanii yoo fudhanne gabbisa loonii yoo fudhanne magaalaa keessatti namni qindaa'e bifa qindoominaanis ta'uu danda'a bifa dhuunfaatiin ta'uu danda'a hojjetamaa jira jechuudha. Kanaafuu magaalaa keessa qonni akka jiru namni lafa hin qabnes immoo qonna magaalaa yeroo kaafnu lafa hin qabu jennee qonna hin dandeenye qonni hin danda'amu ka jedhu yaada sana keessaa bahuun nurra jiraata jechuudha. Maaliif dachii malee qotuun akka danda'amu yeroo ammaa kana teekinooloojiin irra gahamee jira. Qonna oloo yookiin immoo afaan warra faranjiitti vertikaal faarmiin kan jedhamu kun namni gidaara qabaannaan gidaara isaatti hirkisee oomishuu danda'a jechuudha kuduraa fi waan kana fakkaatu. Kanaafuu magaalaa keessatti qonni akka danda'amu sana hubachiisuudhaaf qonna magaalaa jechuun waan dachiin jiraatus dachiin xixiqqoo jiraachuu baatullee qotuun ni danda'ama oomishni nyaachuun ni danda'ama akka jedhu of keessaa qaba jechuudha. Yuunivarsiitii Haramaatti barsiisaa fi qorataa akka ta'an Dr. Taklamariam Qananii misooma qonna magaalaa sadarkaa biyyaatti eegalamee bu'uura godhachuudhaan gara baha Itoophiyaa fi naannoo Yuunivarsiitii Haramaatti bal'isuudhaaf inisheetiivii qonna magaalaa eegaluu kaasanii kanaan dura yuunivarsiiticha keessatti qorattoota muummeewwan garaagaraa keessa jiran qindeessuudhaan akkaataa jiraattonni magaalaa jarikaana bishaanii laastika zayitii keessaa dhume fi xaasaa qalamni keessaa dhume fayyadamuudhaan mooraa keessa lafa xiqqoo qabanii fi lafti hin jiraanne immoo gosa oomisha qonna magaalaa olee yookaan vertikaal faarmiing fayyadamuudhaan oomishuu danda'an irratti qorannoolee garaagaraa gaggeeffamaa ture bu'uura gochuudhaan leenjichi kan namuusaa ibsanii jiran. Kanumaanis raafuu maramaa qoostaa fi salaaxaa biqiloonni jaaman amalli isaanii meeshaalee walitti hiraman keessatti biqiluudhaan oomisha gaarii kennuu kan danda'an ta'uu qorannoon mirkanaa'uusaa ibsanii jiran. Wal fakkaatuun misooma qonna magaalaa keessatti akkaataa horsiisa lukkuutiin fayyadamuu danda'amu irratti mana ammayyaa lukkuu socho'aa fayyadamuudhaan dhiyeessa nyaataa wabii midhaan nyaataa fi galii dabalataa argachuu danda'amu irratti leenjiin agarsiisa gochaa irratti xiyyeeffatee kan namuusaatis ibsamee jira. Qonna magaalaa kana asitti durumaan dursee akka dhaabbatu kan godhe inisheeshinii isaallee anumaadha. Yeroo ammaa mootummaan illee xiyyeeffannaadhaan akka irratti hojjechaa jiru beekamaadha. As garagarree karaa bahaa kana yoggaa laallu sochiin qonna magaalaa kun xiqqoo gabbu'aa waan ta'eef ani ofii kiyyaaf inisheeshinii wayii immoo akka piroopozaala qopheessee beektota kana godhuu danda'an dipaartimentii adda addaa irraa paartisipeet goosisee isa kana haala gartee teechuma lafa magaalaatiin fi manni magaalaatti hojjetamteen dizaayina sadan kana hojjennee jechaadha duraan dursee. Erga hojjennee booda maal waan inni akka barbaachisu qotee bulaan yookiin immoo jiraatan magaalaa maal qaba maal argatee asirratti biqiltuu adda addaa oomishuu danda'a kan jedhu walitti deebinee haasofnee jaarikaan agartee urata
kan dullooman jechaadha. Ammas immoo pilaastika mazayinni keessa litira 5 fi kana ammas kan qalamni keessaa dhume kun biqiltuu biqilchuu danda'a. Uummanni magaalaa immoo waan akkanaa darbamee bakkaayyuu jira. Bakka jira faalaa jira. Isa kana gara uummanni itti fayyadamutti maaliif hin deebifne jennee isaan kana dura walitti qabne jechaadha. Kolkoleewwan jennee darbame kana egaa jaarikaana sana pilaastika zayitaa sana walitti qabnee murree bishaan fannee biyyee gartee biqiltuu barbaachisu dikee loonii ammas immoo dachiidhuma gartee kan limmata biqilchuu dandeessu qonnee gubbaarraa qonnee waliin magnee meeshaalee sanii gugguunnee dizaayina duratti qonna ooloo yookiin immoo vaartikaal faarming jennee qopheessine san irratti biqiltoota gosa sadifillee gosa sadan suni tokkoffaan raafuu maraa ka jedhamu tajaajilumanii jechaadha. Ittaanee twischarge yookiin qoosxaa ka jedhan sadaffaa salaaxaa filannee jechaadha. Wanni kana filanneef isaawwan kun biqiltoota waan nama walii qabne kana keessatti biqiluu danda'an neecheriin isaanii guddinni gudduu isaanii isaan kana keessa biqiluu waan danda'an ta'eef keessa dhaabnee qorannoo keenyallee irratti deddeemsifne jechaadha. Qorannoon nu deddeemsifne maali? Biqiltootan siin jedhe kana jaarikaana odoo muriin jaarikaana kan litira 25 kana odoo muriin biqilgoomanii yookiin raafuu abbaa tokkoo fi abbaa lama keessa dhadhaabnee jechaadha. Isaawwan kana hanqa inni ga'utti performaansiin karaa oomisha inni kennan ni ilaalle jechaadha. Sanirraan ka'ee kan biqiltuun kun asitti illee argaa jirta. Amma kun lamatu jira. Allamaan dhaabbate kuni dafeen geenye kan tokkoon dhaabbate sun xiqqoo kana dura ga'ee buqqifnee hoggaan miizannu hogguu meesheer goonu kan tokko dhaabni sun darbii sadii irratti ka goone sun kan tokkoon dhaabni sun gara hektaaraatti gizee jijjiirru gara toonii 172 ta'e jechuudha. Inni lamaan dhaabni sun immoo sanii gad ta'e jechuudha. Akkasitti qorannoo argine sanillee kaleessa dhiyeessine jechaadha. Digaleen karaa raafuu akkasumas qosxaa kuma argaa jirtu kana laal qosxaan amma jaarikaan addaan murame keessas ni jira. Addaan murame keessas ni jira. Meeqatti jira yoo jenne lama. Ani muramin immoo dalga ciifnee abbaa afurtu jira. Agartee? Abbaa afur keessa dhaabnee kan pilaastikaa immoo pilaastika zayinni keessaa dhume san keessa tokkuma tokko dhaabnee jechaadha. Keessa dhaabnee oomishi isaanii kun maal fakkaata jennee ilaalle. Isaan kanas maal arganne qoosxaan jaarikaana guutuu ciibsinee keessa afur dhaabne sun oomishi isaa isa lama keessa dhaabne sanirra caalee argame jecha. Kanuma bu'aa arganne sana qopheessinee leenji'oo kaleessa tireenis ka jedhamu sana kalee amma isaaniif leenjii kennine jechaadha. Achirratti maal agarree qoosxaan suni jaarikaana isa ciisaa sana ciibsinee yoo godhanne tokkoffaa laxaan kun salaxaa odoo hin ta'in qoosxaan kun guyyaa 50tti ga'a. 50tti yeroo ga'e booda guyyuma 10tti irruma oomishuudha. Ammallee kun amma yeroo jaaffaadhaaf ga'aa jira. Agartaa? Jaaffaadhaaf ga'aa jira. Waan arganne kana warra leenji'oon kana agarsiisnee baay'eellee itti gammadanii nutillee galleeti godhanne jedhanii akkasitti argaa jirra. Amma bakka kunitti kan dhufneef kan maajii kanisitti minim kan salaaxaallee akkasuma salaaxaas akkasumatti gooneen siin jedhee salaaxaa qoosxaan sadii yoo ta'u salaaxaan immoo 2 amma 3tti oomisha gaarii akka kenne ergine jaarikaanuma ciisisan keessatti. Isaan kaan oomishi isaanii kanaa gadi. Isaan kaan jechaan jaarikaa muraa cinaa fi pilaastika keessa waan pilaastikaa xiqqoo hin xiqqaata. Ittaanee jaarikaa muraa sanii inni guddaan oomishni baay'een irraa argame isuma ciisee argama jecha. Kana maal jennee leenji'oota keenyatti himnee ammuma bakki biqiltuun bal'ina argatu oomisha gaarii akka kennu hubachiifnee ammallee kana arguun amanuudha ka jedhamu san agarsiisuudhaaf dhufnee jara kan agarsiisaa jirra. Ogeessotaa fi hirmaatonni leenjicha irratti hirmaatan kanaan dura misooma qonna magaalaa iddoo garaagaraatti gaggeeffamaa jiru irratti hirmaachaa turuu ibsanii ogummaan deeggaruu fi hubannoo uumuu irratti hanqinni akka jiru kaasanii leenjii yuunivarsiitii Haramaatti guyyoota 2 fudhatan hubannoo isaanii akka gabbisee fi kaka'umsa keessatti uume yaadanuuf kananii ibsanii jiran. Gara fuula duratti immoo hubannoo leenjichaa irraa argatan hojiirra oolchuu fi warreen birootiifis muuxannoo kan qoodan ta'uu ibsanii yuunivarsiitiin Haramaadhaas sanyii filatamaa qonna magaalaatiif oolan dhiyeessuu fi deeggarsa ogummaa gochuutiin isaan cinaa akka dhaabbatu gaafatanii jiran. Carraa kana nuumtanii nu kennuudhaaf isin galatooma jecha bakki inni irraa dhufe magaalaa Maayaa kutaa magaalaa Addallee
arda duwwaa takkarraan dhufe maqaan kiyyaas Mahammad Abdurrahmaan naan jedhama. Leenjiin akka deemaan nu mi'a otoo ifannoo tokko malee akka nu seenutti akka nuuf galutti nu barsiiftanii kanaaf irra galatoomaa jechuun barbaada. Magaalaa irratti qonni ni danda'ama jennee hubannoo kanaan qabnu ture. Waan nu guddaan isin irraa baranne magaalaa irratti dachii xiqqoo irratti waan guddoo irraa milkaa'uu akka dandeenyu hubannoo gaarii isin irraa fudhanne. Kana waan hubannoo fudhanne kana gallee nutis hojiitti hiikuudhaaf ammarraa gallee qabnee karaa akka mataa kiyyaatti hawaadaan hin seena. Isinis waan nu deeggaruu qabdan ufi adda duree taanee hawaasa naannoo keenya nuti bichaan mana keenyaatti faayidaa bichaa otoo hin taane nuti faayidoofne hawaasa ollaa keenyaa sun nurraa akka hubannoo fudhatan godhuudhaaf nuti ammarraa qabnee sammuu keenyanis qaama qalbiinis hojiitti ni galla. Isin karaa keessaniin deeggarsa sanyii bichaa akka nu gootanii isin gaafadha galatooma. Maalin beektaa waan inni leenjiirraa fudhadhee barsiisonni Harmaa Yuunivarsiitii kan barsiisan irratti karoora lafa xiqqoo irraa gabii guddoo akka harkatan waan nama kakaasu godhuu irratti nu gorsiisan jechuudha. Amma nuti lafa guddoo qabna. Lafa guddoo sanarraa bu'aan nuti buusu jiru bu'aa baqqii miti. Amma gizee ilaallu akkaataa isaan jaasanitti gizee qorannu rakkoo biqiltuun tun gizee dhaabnu dadhabina tokko jira. Biqiltuu seentii addasiisanii dhaaban hubannoo qabnu turte. Akka magaalaa Gibirinaa Dirreedawaatti nu gorsiisanii akkasii qabiyyoo akkana leenjii nu yaamanii kan nu qonnan hedduun jiru. Ammaan tana gizee harkanii irratti seentii 20 akkana addasiisanii gizee godhanii irratti qaceellotti hubannaa nu qonnan. Lammata irratti mandubbee takka ammoo mana jireenyaa keessatti haala madardariyaa tolchanii itti hojjetan hubannoo siistama gabaabaadhaan qusannoo bishaanii bishaan yoo hin qabaannes bishaan xiqqoo tokkoon hojii tana dalaguu yoo akkam xiqqaatee maatii fi ollaa fi kanatti waan tajaajilutti godhan jechuudha qusannoo dichii kan qabnerraa. Amma nuti faan warra ooyiruu gurguddoo qabu irratti qaceellotti guddinaan warra hojjetu irratti kaka'umsa guddaan nu kenna jechuudha. Amma fuuldura yeroo biyyee waan baranne kana irratti akka amma isaan nu barsiisan irratti ka hektaara takka sun ta'in kaaree 100,000 takkarra waan guddaa kurumbaa fi salaxaa kaaroot achirraa kaastee qayyasiir maarree kurumbaa waan bareedaa kanatti mirtii ibbira qonnee akabaabii keenya dhiyeessuu waan dandeenyu takka kaka'umsa irra nu kaase. Alhamdulillahi bishaanis ni qabna. Geessii kanarratti namayyuu leenjii nuti goone kana fakkeenya akka biyyaatti akka ta'uu goonaa. Amma magaalaa keessa gisee ilaaltee qaceelloo bu'aa qaba. Gin nuti amma ol ka'uu jira malee magaalaa tanatti waa hundaafuu yoo qabdee magaalaaf hin dhiyeessite wajjin qabu yoo itti daleete wanti keetis maallaqa baasii xiqqeessuu danda'a. Tirfiin itti argattu guddoodha. Kanarraa kaasee hojii irratti hojjechuu leenjii akkanaa kanatti Dirreedawaa irraayis amma akka keessanii kanatti Harmaa Yuunivarsiitii akka baabii kan jallee ni jiranii Harmaa Yuunivarsiitiin qirincaafi qabdii jechirraa Dirreedawaa irraa nu bira ollaa kiyya ollaa yeroo kiyyaati sanarraa kaatee akkana riisarchii kana kana nu kennuudha. Yoo nu danda'anillee biqiltuulee takka shanyii isaanii nu dhiyeessuu irratti nuti sirraa fudhannaa kan nu gargaaran jeetiin amma fakkeenyaaf gisee ammaan tana jettee kana keessatti qonna magaalaa tana keessatti amma yeroo biyyee giseen galeetti maaliin dalagaa kanaan dalaga jechuudha. Hojii ammaan tana madardariyaa dalagaa kanatti manni kiyya magaalaa keessa magaalaa ganda tasfaa keessa giseen galeetti amma muka kanaan hojjedhe jechuudha madardariyaa kana. Madardariyaa kana hojjedheetiin qallaalitti akka uummanni haasa'uu bichaa osoo hin taanetti afaan intiimuu osoo hin taanetti hojiidhaan akka agarsiisuun godhaa jechuudha. Yeroo biyyee Oromiin waa kannu galgalli tokkollee mataa boruurraa kaasee akkasittiin hubannoo kanatti filafiitti akka garan godha. Lammataa Haayilaandiilee xixiqqoo qushaasha ta'uu kana qushaasha irraa akabaabiirraa haasa'uu godhuudhaa jechuudha. Lammataa karaa bu'aatti irraa deebisuuf. Amma mana keessatti gisee kana godhe jaartii fi ilmaan keetu mana koolu hojii godhatee tirfii isaanii godhaa jechuudha. Kan amma yeroo biyyee boruurraa har'a giseen galeerraa kaasee hojii tanarratti jaartii fi hojii baasaa jechuudha. Anillee ooyiruu guddoon qabaa ooyiruu nu jedha. Warri lafa amma warri magaalaa irraa qonna qaburraa wanti ijoo irratti lafa dhabuun
hojii namoon kutu jechuun dabarsaaf maaliif siistama qallaaliidhaan hojii hojjechuu danda'anii galii sabasabachuu danda'anii. Bishaan xiqqoo takka rootoo takkaanii kuduraa akkanaa oomishuu danda'anii. Dirqama lafa bal'aa qaba. Lafa bal'aa barbaachisu waan xiqqoo kanarratti waan madardariyaa akka amantii agarree kanarratti hojjetee bikka san ga'uu dandeessanii. Warra ooyiruu guddoo qaburra warri akkanaa kanatti kaaree 200 ga'uu kanarratti 100 kan keenya kanarratti saantima meeqamma kanarra meetira 2 akkana meetira 5 wanta kun gisee ilaalu waan akka kanarratti gabii guddoo fidaa jechuudha. Kana yoo biyyee hojiirratti kanaan daamaaf jechuudha. Yoo isin agaree wanta taate ijaanis asitti Haramaa Yuunivarsiitiin akka nu garsiisatti hubannoo guddoo qabannee jira. Kanarraa hojiirra gaggeessan. Isinillee galatooma warri Haramaa Yuunivarsiitii qaceelloo jajjabaadha.